bataka matiru hasawaka ya dataka matiru ya dataka bilisumatinya بداهي ولاتو ويرا بدوري جليد فتي يدتو وانتوري جليد فتي يدتو وانتوري بتاتا مطيرو هاتواتا ya dataka bilisumatinya nadite tumadenta nadite tumadenta jaran ke jaban isinillee warra gartee yaadannoo tana yaadatee waan kan godhe rabbi isin haa yaadatu isaanillee haa yaadatu ummanni Oromoo tokkummaan isaa qabsoon isaa haa jabaattu qabsoon karaa jabaattuun tokko ta'uu rabbi tokko nu haa godhu rabbi wal gartee wal nu haa beeksisu warra gartee beekaa fi beeku rabbi nu haa godhu warra beekaa fi jabeessu rabbi nu haa godhu warra moo wallaalaa fi gorfatullee rabbi nu haa godhu warra walii obsu ka walii sabbaru ka wal gargaaru ka wal jabeessu rabbi nu haa godhu jabaadhaa naajiraadhaa garte horaa bulaa asumarratti dhaabaa kuliin haala keessa jirrutti immoo kan amma nurra deemaa jiru kan guyya guyyaadhaan ijoollee xixiqqoo wareegaa jiran kana akkamitti kana boonyeet moosuu kanarra jijjiirama biraa dhufuu qaba ilmaan Oromoo guyya guyyaan qalamaa jirra cal jennee taa'uun qaani du'a nutu du'a jiraa keenyaatu du'aadha nuti hin jirru jechuun ni danda'ama. Kanaafuu sanirratti akka wal yaadachiisuun isin yaadachiisuu barbaada. Obbo Damisee Rabbiin jannataan isaa qananiisu qabri isaa keessatti warri Rabbiitti haa tolu Rabbi araaramuuf isinis warri kana qopheessitan qophee tanaaf galatoomaa wal yaadachuu qabna. Du'a keenya awwaallee calin jennu keessattuu warra jiru ni jiran jecha hin duune warri kuni tanaafuu jireenya isaanii kan hoggayyuu kabajuu qabna. Kabajaadha celebrate jenneen warri faranjiidha. We celebrating his life. So kanaafuu akkasitti haalaallu ammoo warri hafne kun waan amma torban kana keessa deemaa jiru quba qabdu ija nu dhaamsaa jiru. Akkanuma cal jenneetuma boonyee abalus kutee jenneetuma sunee teenya. If gaafachuu qabna nundi keenya jiraachuu barbaanna
hundi keenya wanni biyya tana dhufnee biyya irra teenya jiraachuu dadhabnee osoo biyya qabnu biyya gaarii bareedduu osoo qabnu biyya keenya jiraachuu dadhabnee as dhufne rabbiin irraanfachuun qabnu san. Kanaafuu haa wal gaafannu warra tokko tahee wal jala deemee walii galee alaa gale rabbi nu haa godhu, rabbi tokko nu haa godhu, rabbi tokkummaa teenya nu haa jabeessu. Tokko taanee wal jala deemnee walii galee warra alaa gale rabbi nu haa godhu, warra ol kabaju, warra hayyuu isaa kabaju. Wanni takka inni dhaamachuu barbaadu hayyoonni keenya as keessa jirtan dirqamni isinirra jira. Hayyuu jechuun onnee ummataati. Ummata dammeessaa ummata keessanii dura bu'aa ummanni keenya nama jala deemuu ni beeka. Agarree yeroo gabaabduu tana amata 7 dabre kana nama jala deemanii alaa galanii mootummaa addunyaan hundirraa qooda keesseef san karaarraa meessanii fi alaa galanii soo wal jala deemuu ni beekna. Ummata keenya quban qabina, nam tokkollee ummata quban qabina. Ummanni qophaawaadha. Hayyuu dura deemu haga geessu barbaada. Sanirratti haa quba qabaannu keessatti warri hayyuu yoo as keessa jiraatan itti yaada if gaafadha. Maal godhaa jirraa if gaafadha. Kanaafuu waliigalatti rabbi warra nu haa taasisu, rabbi warra nu haa dhageessisu, rabbi warra ol jala deemee alaa gale waliigalee alaa gale rabbi nu haa godhu, rabbi warra ol kabaju, warra ol jaalatu, warra waliin waan takka hojjetee waan hojjete sanirratti milkaa'u rabbi nu haa godhu. Sinitiin dheereessee galatoomaa emooshinaalii xiqqoonni na godhe ifamaa galatoomaa qophii gaarii warri qopheessitan kun ulfaadha isinis akkanuma du'aa keenya warra saba kanaaf taarika hojjetee bira dabre akkan irraanfanne bikka hundattuu akka yaadattan waan gaarii hojjechaa jirtu. Rabbi sinaa gargaaru, rabbi sinaa jiraachisu, rabbi sinaa dheeressu. Waaqayyo sin jaallata akka namoota fooniitti sin jaallanna. Kanaaf waaqayyo galateeffannee sagantaa isaa nuti jenna. Jiraata bara baraa kan taate yaa waaqayyo abbaa keenya dukkan turtee amma kan jirtu bara baraan turtee kan jiraattu waan hundumtuun dhufan darbaa ati garuu waaqa taatee teessoo kee isa ulfina qabeessa isa bara baraarra kan bara baraan jiraattu si galateeffanna galannu siif haa ta'u. Situ nagaa nu kenne, situ fayyaa nu kenne, situ nu eegee yaa waaqayyo bara nu lakkoofsise kun hundumtuu immoo kan nuuf ta'e yaa waaqayyo hojii gaarii fuula kee duraa qabaannee miti gaarummaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin nuuf ta'e galannu siif haa ta'u. Guyyaadhaa kanas iddoo kanatti haala kanaan walitti qabamne yaa waaqayyo waa'ee yaadannoo obboleessa keenya obbo Damsee haala kanaan gooftaa walitti qabamne akka mari'annu kan godhe si haa galatu. Yaa gooftaa hojii gaarii isaan gochaa turan hundumaa yaadannee iddoo kanatti walitti qabamne akkuma kana yaa waaqayyo tokko tokkoon keenya kennaatti nu laattee ogummaa beekumsatti nu laattee yaa waaqayyo siinis tajaajilaa yaa gooftaa walii keenyas gargaaraatti wal tajaajilaa hamma yaa waaqayyo jireenya biyya lafaa irratti nuuf laattee xumurutti yaa gooftaa isa kanatti jabaannee akka itti fufnuuf ayyaanni kee tokko tokko keenyaaf kan baay'ate haa ta'u. Abbaa keenyaa gooftaa keenya dhibaa'ummaan hundumtuu tokko tokko keenya irraa kan fagaate haa ta'u. Saba keenyaaf kadhanna yaa gooftaa furmaati waan hundumtuu akka jira maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa gooftaa saba keenya. Isaan garuu amala nama 100 meeqa Oromoo Torontoo dhufee isaan bira utuu hin gahin hin darbine hin jirre danda'anii hamma guyyaa darbaniitti hojii gaarii hojjetanii darban. Har'a kan of gaafachuun nurra jiraatu akka Oromoo magaalaa Torontoo jiru tokkotti ani saba kootiif maaliin godha? Isaan nama tokko ta'anii impaaktii nama 100 meeqaa uuman yoo maal hojjechaa jira? Akkamittiin isa kanatti fufsiisuu dandeenya isa jedhu itti hayaannu please hojii isaanii yeroo hundumaa hayaadannu galatoomaa fayyaa ta'a. Egaa akkuma beektan obbo Damsee Sardaa erga addunyaa kanarraa boqotee waggaa tokko ta'ee jira. Har'a dhimmi nu hundi jaalleewwan, obboleewwan, obboleettiiwwan ilmaan isaa walitti dhufneef isa kan du'aan of biraa dhabne yaadachuu yoo ta'u caalattuu immoo waan inni saba keenya saba Oromootiif hojjate darbe yookiin leegasii isaa yaadachuuf akkasumas kabajaa isaa malu kennuudhaaf. Kan kana goonuuf dhaloonni ammaa fi kan kara fuulduraatis fakkii isaa fudhatanii
akka namooti waan gaarii tokko akka waliif hawwan waliif godhan qabsoo Oromootiif aarsaa isaanirraa eeggamu akka baasan Oromiyaa fedhaniif hawwii Oromiyaa irratti ijaaramtu irratti utubaaf dagalee akka ta'aniif akka nama obbo Damisee dhiheenyan baroota 30 beekutti obbo Damiseen guddina namaa dhuunfaa fi maatii hedduu nama guddina isaaniitiif gammadu ture. Fakkeenyaaf ilma intala ol baate milkoofte guddatte hin faarsa hin jajjabeessa. Ilmaan barsumaan qaroo ta'an irraa hin gammada. Namoota hojii dhuunfaa ittiin milkaa'an isaanitti boona. Waa'ee isaanii leellisa. Warri biraatis xurree isaanii duukaa akka bu'an jajjabeessaa ture. Walumaa galatti nama guddina ilma Oromootiif gammachuu addaa qabu obbo Damisee qofaan arge. Baay'een keessanis isaa wajjin yeroo taphattan warri maatii waliin qabdan waliin afeertanii waliin taphattan hoo jiraattan baay'ee nama akka dhuunfatti ilmi Oromoo tokko bakka yeroo hunda waan gaarii namaa hawwa. Hawwiin isaa kan addaatti akkana ni argatti. Akka sabaa fi qabsaawaa murataa ta'ee tokkotti immoo nama jiruuf jireenya isaa qabsoo godhatee dhumarratti du'aan duutiin ooltuun nu biraa biyyee ta'e gabrummaa saba isaa haalaan hadheeffate akka bilisa ta'anis hin mormate hin qabsaa'u saniifis gatii guddaa kaffale itti hidhame itti dararame maatii fi waatii malee hafe dhaloota har'aaf kan boruutiif fakkii addaa ture jechaadha obbo Damiseen haala kanaan. Saba Oromoo bilisaa fi Oromiyaa walaba taate arguuf odoo hawwuu darbe. Hoo har'a isa yaadannu du'a isaatiif gaddinee wal bira deemuu qofaa odoo hin taane fakkii isaa fudhaammannee lapheetti qabannee hawwii isaa fiixan baasuuf waadaa galuuf dimshaashumatti dhaloonni amma qabsaa'ota akka isaa fakkeeffachuun harqoota garbummaa uummata Oromoo irraa kaasuuf murannoo fi kutannoodhaan akka qabsoo bilisummaa Oromootiif of kennaniif baraan isaanii yaadan. Dhumarratti guyyaan kun guyyaa obbo Damisee fi fakkaatawwan isaa qabsaa'ota biraa of bira saba isaaniif biyya isaaniif of dura aansaniif boonyu odoo hin taane guyyaa itti boonnu guyyaa gootota qabna jenneetu morma ol qabannee itti boonu. Kanaaf hundi keessanuu goota keenya obbo Damisee ilaalchisee gariin keessan akka nama Oromoo dhuunfatti tokkotti beektu ta'a yookiin akka qabsaa'ota qabsoo bilisummaa Oromootiif of kennee tokkootitti beektu yookiin akka nama mirga dhalaatiif falmaa ture tokkotti beektu yookiin immoo akka nama baqataa qubsiisaa ture tokkotti isa yaadattu ta'a. Har'a waan itti isa yaadatan san akka nu waliin hirmaattaniif as jirtu jechuun yaadannoo keessan akka mana kana keessa calaqqistaniif akkuma saliiqataniif gochi inni godhaa ture yookiin qoonni inni qabsoo bilisummaa Oromootiif gumaachaa ture akka wal barsiisnuuf keessattuu dhaloonni ol bahaan keenya akka irraa baratuuf. Kan biraa guyyaa akka kanaa yeroo baay'ee biyya kanatti warri alagaa warri faranjoon baacuufaa qabu. Namni kun nama akkamiif ture? Nama baacuu jaalatu, taphachuu jaalatu, nama kofalsiisu. Isa safaa kaasnee akka kofalluuf akka yaadannuuf malee obbo Damisee har'a bu'aan akka yaadannuuf miti. Sanfaa akka guutanan barbaada, ergaa san dabarsuu barbaada jechuudha. Egaa obbo Damisee bool isaa nadhiin haguuttu seenaa isaa cululuqaa bara baraan yaadanna. Oromoo jedhee wareega baase yoomuu hin daganne. Kana jedhee kanan galatooma asumarratti
dhuunfaadhaanis waa gabaabduu takka jedheetoo darbuu barbaada. Obbo Damiseen ifama akkuman duraan jechuu yaale Obbo Damiseen nama addaati akka namaatti. Waa gabaabduu takkan isinitti himaa muuxannoodhuma addaa waan ta'eefani baay'ee kan na tuquma. Anatu manguddummaa keessa mana barsumaa Faransaayii barachuudha mootummaan baradhuudhaan jedhan. Baradhee tananii guyyuu na gaafata maalirra geessee naan jedha. Eenyuman tirachaa jiraan jedhaan. Warri maatii kiyya sinatti qoosuu turan. Maalumaa darartaa manguddummaa keessa naan jedhanii. Haamilee irree naan kennan kan haamilee naa kennu ture. Haamilee naa kennuu dhiisatti hoggaananii mana barsumaa san fixee. Oomi graduation kee naan jedha. Graduation godhe beekoo Damiseenna. Namni graduation kiyyaa maatiin kiyya naan goone. Namni biraa naan goone. Obbo Damiseenna baasee ani ergan biyya kana dhaladhe teelar t-shirt shaamizii mana huccuu dhaqanii hodhisiisanii uffatan argeen beeku anuma gabaatan bitan. Shaamizii tokko miti lama naa bitee maqaa irratti barreessise. Naa kennu waan guddaadha kun akka nam tokkotti namummaa isaatiin nama addaati. Isa santu baay'ee natti dhaga'ama. Ifa manaa godha. Kanuman jedhaa hedduu nama guddaadha. Innillee uumaa waan gaarii nyaatee gammadee darbe kinoo dhaloonni dheengaddaatu hin argitu kalee moo dheengadda akkatti nu harkaa jige garuu personal touch experience keessan akka kiyyaa kan akka haasofnuuf ifa manaa godhaan xinnoo nama emotional. Wanna gaarii nuti jettanii fi obboleetti kee awwaala argatee reeffisaa biyyatti jedhan biyyatti guddatedha. Kan awwaalchisan isin dhangalateeffadhaa. Waaqni isin haa jiraachisu, ijoolleen keessa haa guddattu, maatiin keessa haa jiraattu, manni keessa haa ulfaatadhaa, jiraatadhaa. Wanna gaarii hojjettanii waaqni gaarii isin haa hojjetu. Komalliin keessan gaariidhaa, nan jaaladhaa, ani hoggaan hoggaan argitan wanna keessan hundumtu wanna hojjettan isin argeen ture, ispirtaan isin galateeffadhaa. Ammas jiraadhaa waaqni isin haa jiraachisu. Wanna biraa baay'ee naa ta'u gaarii ijoolleen xiyyaas immoo beekin isaanii xinnoo isinitti haasofti. Make sure that Uncle Dempsey's legacy lived on, that he was honored in every way. I was able to know him as an uncle, but to see the impact that he made for his community, for his friends, for strangers, the legacy that he left behind, it is truly inspiring, and I am so grateful for all of you guys. Thank you for supporting my family now and then. Thank you so much for honoring his legacy, for your kindness. Thank you so much for the way that you continue to show love for your community, for the people, the pillars within the community. I thank you guys, I honor you guys, and the Lord bless you, shine his face upon you, and continue to show you his kindness. May you guys be blessed. Thank you again for allowing me to join this call. I just want to take the time to say thank you, and we love you guys. We appreciate all the love, support, and all of the kind words from everybody in the Toronto community. And I know my uncle would have been proud, and we would have been so loved, and we would have been really appreciative as well. So again, I'm super appreciative on behalf of the family. We thank you guys so much for everything you have done up until now. I wish we were there to celebrate his 1 year of his life, his legacy. But until we meet again, we appreciate it again, and thank you so much. Akkana nama falmet Damiseen nama jaalalaa fi arjummaa namaaf gaddu dantaa ofii dura dantaa ummata rakkatee dantaa nama rakkatee dursanii kennu nama nu barsiisee darbedha.
kanarraa kan ka'e gara isiinis waan hedduutu irraa barame jechuudha. Kana ilaalchisee egaa jaallan dhiyeenya isaa waliin hojjetan kan irratti wanti jedhan hedduun jiraachuu danda'a. Akka qabsaa'aa bilisa baasaa uummata Oromootti Damiseen akka bakka bu'aa waldoota Itoophiyaa hojjetee bulaa Itoophiyaa dirqamatti kenname guutummaadhaan otoo hojjetu sanarratti dabalee lafa jala Oromoota sana keessa turan gara tokkoon mirga isaanii akka hojjetan bulaatti warra kaan waliin dhaabbatanii akka kabachiisuu danda'an gara biraatiin immoo lafa jala cunqursaa sabummaan irra ga'e sana akkaataa ofirraa gatan akkaataa sana mirga isaatiin fi falman kan barsiise kan gurmeesse kan ijaare nama akkasii waan tureefi seenaa boonsaa nama qabudha. Sanas kan irraa baratamu jedhee amana. Kana irratti gaa warri waliin hojjechaa turan lafa jala waliin hojjechaa turan yeroo sanatti jaallan kana irratti waa jechuu danda'u. Akkasumas akka nama walumaa galatti nama mirga Oromoo duwwaa otoo hin ta'in nama mirga namaatiif akka dhaabbateetti nama mirga sabaaf falmaa akka turutti yeroo illee beekamtii kennamee fi Amnesty International beekamtii kennee fi nama boonsaa seenaa boonsaa qabudha. Fakkeenya nama mirga namaatiif falmu ta'uusaa kan beeksisee darbe waan ta'eef kunis waan hedduutu irraa banama jedhee amana. Gara biraatiin Damiseen egaa umurii isaa keessatti umurii qabsoo sana keessatti waan adda addaa keessa darbee waan hojjeterraa waan gochaa turerraa kan ka'e nama mana hidhaatti darbatanii waggaa dheeraa yeroo isaa sana keessatti dabarse nama darara hedduun irra gahee darara sana keessa darbee waan irra gahe sana fudhatee gracefully waggaa dheeraa achi dabarsee sana keessaa yeroo bahus hidhaan reebichi akkasumas roorroon adda addaa kan irra gahe otoo hammi isaa hin tuqin ciminaan bahee bara 1991 yeroo ce'umsaa sana nama shoora guddaa qabate ta'uusaa beekamaadha. Kana keessatti gaa warri jaallan isa waliin bal'inaan hojjechaa turan ni beeku. Ani akka seensaatti waan dhiyeessuu fi waan jedhu qabu asirratti. Egaa walumaa galatti Damiseen bifa sanaan otoo turuu otoo hojjetu haala rakkina siyaasaa dhibbaarra gahee fi gara biraatiin immoo rakkina fayyaa irra gaheerraa kan ka'e biyya ormaatti darbee biyya ormaa yeroo ture bifa adda addaatiin jaarmiyaan Oromoo adda bilisummaa Oromoo keessattuu kan mirga uummata isaanii falmaa ture akka ciminaan lafa qabatu akka humna horatu karaa qabeenyaa karaa humna namaa akkasumas karaa beekumsaa bifa adda addaatiin nama shoora guddaa taphachaa turedha. Kana gochuudhaaf immoo nama maatii isaa otoo hin horatin haala hawaasa Oromoo kan keessa jiraatu akka maatii isaatti fudhatee kan waliin hojjechaa ture ta'uunsaa caalaa warri waliin hojjechaa turtan keessumattuu hawaasni Torontoo hawaasni Oromoo Torontoo akka gaariitti beektu. Egaa waan iddeen ala bahee qabsoo Oromoo kana keessatti hojjechaa ture bifa adda addaatiin waan qooda guddaa gumaachaa ture warri isa waliin hojjetan hedduun as keessa waan jiraniif waan dhaggeeffataniif
kanarratti waa jechuu danda'u. Kanaaf damseenii walumaa galatti seenaa ofiisaatiin akka namaatti seenaadha. Guyyaan kun walumaa galatti guyyaa yaadannoo obboleessa keenyaa, jaalala keenyaa, jaalatamaa damsee haa ta'u malee guyyaan kun guyyaa jagnoota Oromoo kumaatamaan lakkaawwaman kan akka isaa mirga saba isaaniitiif jecha maatii isaanii, qabeenya isaanii akkasumas waan gara fuulduraatti abjoota tilmaaman akka namaatti sana hundumaa dhiisanii lubbuu isaanii kan dabarsan hundumaa guyyaa itti yaadannudha. Isa duwwaa otoo hin ta'in guyyaan kun guyyaa hundi keenya keessumattuu jaallatsaa kan waliin turre kan eenyummaa isaa beekan, hojii isaa beekan kan itti boonan hundumtuu guyyaa kooziin itti wareegameef mirga saba isaanii inni lubbuu isaa guutuu itti dabarse sana hawwiinsaa akka guutummaatti iddoo gahu irratti akka hojjennu guyyaa waadaa galle sana haaromsuudha jechuudha. Kun egaa guyyaa boonsaa, guyyaa seenaa ta'uusaa beeknee guyyaan kun har'a kadhabnee kan darbinu otoo hin ta'in bara baraan kan yaadan, bara baraan dhaabbii keenya waan waadaa galle sana kan haaromsu ta'aa jechuudha. Egaa xumuruudhaa fi damseenii fakkeenya nama mirga namaatiif falmu, fakkeenya nama qabsaawaa bilisummaa uummata isaatiif wareegama guddaa baase, nama qabsaawaan tokko maal ta'u akka irra jiru murteeffannaa akkamiitu irraa eegama kan jedhu kan irraa barannu qabsaawaa cimaa nama seenaa guddaa qabuu fi kan itti boonnu kan Oromoon dhaloonni dhufullee maqaa isaatiin boonu ta'uusaa akkasumas damseen nama jaalalaan arjummaadhaan guutame nama cimaa fakkeenya nama boonsaa ta'e ta'uusaa hundi keenya itti amannaa. Kana hundumaa qabannee amma umurii keenya jirutti waliin jiraannaa. Damsee bifa kanaan yaadanna waan dhaggeessaniif galatoomaa jedha. Baay'ee galatoomaa. Damseenii qabsaa'aa kaayyoo ofiitti cichee bara ijoollummaa isaatii eegalee umurii isaa guutuu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nama gumaachee darbeedha. Murtii godhatee norree, dhala godhatee hammatee dhungatee hin guddisne, qabeenyaa godhatee qabbaneeffatee hin jiraanne, guyyuu dhiitee bariituu ol seenee gadi bahuu jiruu fi jireenyi damsee waa'ee qabsoo saba isaatii fi waa'ee mirga namummaa ture. Waa'ee damsee yeroo gabaabaa kana keessatti wanti jedhamee nama quubsu hin jiru. Garuu jaalawwan keenya Mulgeetaa, Waggaabisii fi Haayiluu waliin waanti xiqqoo akkana darbannu irratti walii galle keessumaa tuqaa lama qofaa kaasuu yaala. Tokkoffaa qooda waldaa hojjetootaa keessatti qooda fudhannaa damsee ture. Yeroo waldaa kana keessatti qooda fudhatu damseen mirga hojjetootaatii fi akkasumas Oromoonni baay'eenis warshaan yookiin industirii isaa keessa turanii mirga Oromoota achi keessa turanii waliin tiksuu keessatti
nama qabsoo guddaa godhaa turedha. Damiseen sochii waldaa hojjetootaa keessatti nama guddatee mul'atudha. Nama sadarkaa gadiirraa eegalee hamma hoogganaa olaanaatti qooda fudhataa turedha. Keessumaa yeroo barrii 70 80 fi sun yeroo tarmoo ture keessumaa yeroo jaarmiyaalee garaagaraa Afrikaa Harbaa Meessoo hundumtuu waldaa hojjetootaa kana keessa seenuudhaaf itti dorgommii godhaa turanidha. Damiseen waldaa hojjetootaa sana keessatti utubaa ta'ee qaama karaa garaagaraatiin waldaa hojjetootaa sana qabachuudhaaf yaalii godhaa turan godhame irraa hojjesaadha ture. Sana qofa biyya keessatti qophaa'u osoo hin ta'in biyya keessatti qophaa'u osoo hin ta'in gazaan waliin ta'uudhaan Oromoota waldaa hojjetootaa sana keessatti kutaadhaa fi sadarkaa garaagaraatti warshaalee garaagaraa keessatti qooda fudhataa turanii gurmeessuudhaan qooda guddaa fudhataa ture Damiseen. Sadarkaa biyya keessaa qofaatti osoo hin ta'in yeroon sun yeroo itti sochiin hojjetootaa kun sadarkaa guddaatti illee bakka lamatti qoodame yeroo itti qabsoon gaggeeffamu ture. Sadarkaa addunyaattis Damiseen walgahii garaagaraa irratti argamuudhaan mirga hojjetootaatii fi nama falmaa turedha. Inni lammataa waa'ee qooda fudhannaa Damiseen barnuma yeroo dheeraa fudhachaa ture keessa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda fudhataa turedha. Yeroon 1978 suni adda bilisummaa Oromootiif yeroo baay'ee rakkisaadha ture. Dhaabbii yeroo sana rakkina sochii fi hojii magaalaa keessaa ture. Namoota socho'aa turanis gara dirreetti bobba'anii gaaddisa jalatti socho'aa turanis dhibee kanaaf duraan ilaalaa akkasuma dhaaba mana hojii garaagaraa dhaaba kan akka Icaatfaa jaalatu gaaddisa gannaafi ture sun turre walqunnamtiin magaalaa fi dirree gidduu ture ni cite dhaaba baay'eetu ture naannoo keessumaa bahaa keessatti godhamu guddaatu tatta'a ture. Rakkina guddaa sana keessatti walqunnamtiin dirree wajjin illee akka ta'u sochiin magaalaa keessaa namoonni warra magaalaa keessa socho'aa turan akka sosocho'uudhaaf yookiin waraqaa barbaachisu aadii kaardii isaan barbaachisaa waan akkasii kana argamsiisuudhaan gazaan gaaddisa ta'anii sochiin sun yookiin immoo yeroo sana keessatti walqunnamtiin karaa dirree citallee akka ijaaramu magaalaa keessatti ijaaruu akka danda'amu ta'ee keessumaa karaa dhiyaa keessatti immoo sochii booboo karaa sanaan eegaluudhaa fi biyya keessatti yerootti qopheen barbaachisu ture haala sana mijeessuudhaafis Damisee Gazaanii gaaddisa ta'anii waan sochii godhamu sanaaf waan barbaachisu
provide gochuudhaanii qooda fudhataa turanii sababa isaaniitiin namooti baay'een kan saaxilamanii silaa adda dargeetti kufanii lubbuun isaanii gargaaramu namooti baay'een karaa alaatti akka bahu godhame karaa akkasumas immoo namooti baay'ee garaagaraa keessa deemanii gara dirree akka deemanii fudhatanii taasisuun kan danda'ame deeggarsaa fi haala isaanii mijeessaa turaniin ture. Inni gara biraanii Damseen hojii magaalaa keessaa waldaalee hojjetootaa keessa qofaatti miti qooda kan inni fudhataa ture. Akkuma beekamu miidhaan uummata keenya irratti ga'u yookiin immoo sirni sun yakki inni uummata keenya irratti raawwatu maddi isaa Finfinneedha. Kan caalaadhumattis immoo naannoo sanarraa buqqa'uu qofaa osoo hin ta'in warra naannoo sanatti hafan irrattis naannoo gara biraa caalaa keessumaa warra periferiidhaan waan isaan irratti raawwatamaa ture baay'ee suukanneessaa ture uummata keenya naannoo sana irratti hojjechuudhaan keessumaa waldaan qotee bulaa dhaabbatee asii taa'utu waldaan qotee bulaa qindeessuudhaan sochii hojjetoota godhan waliin qindeessuudhaan warra mul'ata waldaa qotee bulaa mannaa meeshaa ture. Isaan waliin ta'uudhaan uummata keenya dammaqsuu irratti bobba'ee hojjetaadha ture. Egaa wanti qooda fudhannaan Damseen godhaa ture waan birqii kana keessatti himamee dhumu miti. Garuu irratti hawaasaa ta'uu maanguddootii bu'aa bahii baay'ee keessa darban hedduutu jira. Warri akka Damsee mana hidhaa keessatti bara dheeraa dabarsanis isin gidduutti argamu. Hangafootiin keenya bara dheeraaf mana hidhaa turanii itti dabarsanii karaa baay'eedhaan miidhaan irra ga'e. Bultii baranii ilmaan quqummii hojii profeeshinii isaanii fi jireenya ho'aa irraa hidhamanii ijoolleen isaanii jaalala abbaa yookiin jaalala haadhaa maleedha kan isaan guddatanii. Egaa kana hundumaa warri kana hundumaarraa hidhamuun sammuu isaanii yeroo gabaabaa keessatti seeraa keessattis akkam akka ulfaataa ture beekamaadha. Keessumaa miidhaa sana keessatti uleedhaan akkasumas immoo arraba isaanii hadhaawaa sanaanii nuti warra ijoollee arrabsanis yookiin warra kutusuu isaanii warra arrabsanis yommuu kutanis akkasitti qaama keenya baanusii godha. Haala baay'ee cimaa keessa dabarsan haala sammuus qaamas keessa dabarsanii sana erga mana hidhaatii ba'anii deebi'aniis warri dargaggoota hojii arganne hojjennee miila keenya qaqqabuudhaaf yaada garaagaraa godhaadhaa turre. Garuu isaan profeeshinii isaaniis hin qabanii profeeshinii isaaniitiin deebi'anii hojjechuu hin danda'anii akka keenya hojii humnaas maalis hojjechuu hin danda'anii. Kanaaf kan recognize godhan waan isaan keessa darban bu'aa bahii isaan keessa darban recognize godhanii akkaataa ibsinutti
maanguddooti kana tajaajiltanii waan deebisee godhamu warra barbaachisuuf illee akkasuma godhama godhaa jirtanii fakkeenya guddaadha kan isin taatanii bakka biraa namooti keenya biyya Ameerikaa keessa Washington Minneapolis keessa namootiin akkasii baay'eetu jira garuu akka keessanitti kan maanguddooti kanaaf namooti kanaaf eeggannoodhaaf akka walitti kan godhu hin agarre kanaafi waaqayyo isin haa eebbisu jechuun barbaada. Akkuma hundi keessan beektanii torbeen kuni torbee yaadannoo gootota keenyaati. Sagantaan itti yaadannoo gootota keenyaa har'allee gaggeeffamaa ture. Ani personally kan inni asitti argame obbo Damisseenii gootota keenya keessaa tokko ta'aniifidha. Obbo Damissee kan inni argee wal baree jalqaba 2020 irratti ture. Anaa fi maatiin kiyyaa gara Kanaadaa dhufnee akkuma nama kamiiyyuu eenyu bira dhannu gaafa jedhamu lakkoofsa obbo Damissee nuu kennanii obbo Damisseenii dhuguma irrespective of eddee kamirraa namni akka dhufe irrespective of amantiisaa irrespective of political persuasion isaa nama of kennee nama duukaa rakkatee amma namni isa tilgodhutti nama duukaa deemu ta'uu isaa an personal ofii kiyyaa argeeraan. Dhugaa dubbachuun gaariidha yeroo sana obbo Damissee fi Taarikuu kunarraa nu gidduutti jira. Yeroo isaanii aarsaa godhanii anaaf faamilii keenya kan gargaaranii isaan turan. Personaaliin waan hin arge jechuu kooti. Kana jedheetaniin gara paanelii keenya irraatti darbaa obbo Ammeen waan jiran natti hin fakkaanne jiran jiru haala Oromiyaa keessa jiru akkamitti xiinxalaa isa jedhu irratti akka dubbannuufidha. Utuuni carraa abbaa qalbii hin kenniin dura faaktii tokko lafa kaa'a waan Oromiyaa keessa jiru waluma yaadachiisuudhaaf jechuudha. Waggoota 4-5 darban kana keessatti maaltu ta'aa jira Oromiyaa keessatti? Yeroo baay'ee namni waan Oromoo Oromiyaa irratti gahaa jiru haasa'uudhaaf seenaa waggaa 150 irra jalqabnee haasofna. Waan Oromoon keessa jiru har'aa sirriitti hubachuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf amma sana deemuun nurra hin jiraatu yoo historical understandingidhaaf ta'e malee. Waggaa 5 kana keessatti maaltu ta'e? Hin dhaga'amu? Yaadannoo akka ta'uuf wantoota waggaa 5 kana keessatti argine isarra dhaabbatanii akka isaan xiinxala isaanii nuu kennan gaafadha jaateef. Waggaa 5 kana keessatti mootummaan bilchiginnaa akka aangootti dhufeen kan inni jalqabe Oromiyaa irratti waraana banuudhaani. Diroonii Oromiyaa irratti bobbaasee uummata keenya ajjeesuudhaan uummata keenya buqqaasuudhaan kan inni jalqabe. Lixa Oromiyaatti waan isin quba qabdanidha. Liyyuu poolisii bobbaasee ijoollee nama guddaadha ijoolleedha tun jedhiin ajjeesuudhaanidha kan inni jalqabe. Nama mucaa waggaa 18 Amaanu'eel Dambidolloo magaalaa Addawaabaa irratti uummata fuulduratti waan isaan godhan isuma isin quba qabdanidha. Sanaan hin dhaabbanne Oromiyaa bal'oo keessatti Reuters yoo kana riippoortiin baase isuma isin quba qabdanidha. Koree nageenyaa waan jedhu dhaabanii extrajudicial detentions, extrajudicial killings namoota keenya irratti kan isaan raawwataa jiran. Hooggantoonni aboon ammayyuu manidhaa keessa kan isaan jiran. Sana irratti hin dhaabbanne waraana aboo Oromiyaa keessa socho'aa jedhamee ijaa sodaatamu faannoo ofii isaanii hidhachiisanii Wallagga keessatti lixa Oromiyaa kana keessatti uummata kana istimeetii UN kan inni lafa kaa'ee jiru nama 750tti perpetually akka inni buqqa'ee jiraatu gargaarsa irraa citee jechuudha. Kana kan inni itti jiru. Koreen nageenyaan kun naannoo kana qofatti hin daangoofne abbootii gadaa kan isaan godhan isuma isin quba qabdanidha. Abbootii gadaa ofii isaanii jireenya isaaniif deemsaa jiratan walitti qabanii nama gara 14 kan isaan ajjeesan isuma isin beektanidha. Harargeetti nama ajjeesanii gatanii waraabessi nyaatee harkaaf mataa qofatu argame. Gujiitti dargaggeessa waan tokko hin balleessine bilbila harkatti iyye jedhanii reebanii ajjeesanii qaama saala isaa irraa murani. Nama namummaa gadi gaafa buustu akkasi dhagoota. Diimanaayees gochuu jechuudha.
sanaan hin dhaabbanne waggoota arfan shanan darban kana keessatti every Ramadan gaafa ni dhufu ummata keenya walloo irratti waraanatti banama. Waraana banamu kana mootummaan dirqamni primary functioning mootummaa uummatarraa nageenya uummataa eeguudha. Kan isaan godhan garuu uummatarraa meeshaa eegsisanii akka isaan rukkutamanii akka isaan buqqa'anii akka isaan xaragamaniif karaa banaa jiran. Yeroon har'a keessa jirru yerootti daangaan Oromiyaa akka nama qursii nyaatuudhaaf Wallaggi paartii Greater iddoo akkasii ta'uu qabdi. Northern Shawaan paartii Greater iddoo akkasii ta'uu qabdi. Walloorraa immoo uummanni xaragamee bahuu qaba yerootti jedhamaa jiru publicly kun dhoksaa miti. Hooggantoonni faannoon Wallaggaan qadmoo ristaachinoo jedhanii yoo sana haasaa jiran keessadha jirra. Faaktota isaan kanarra dhaabadheetanii abbaa qalbii faadhaan kan hin gaafadhu waan. Utoo obbo Damiseen faa jiru ta'eetii haala amma jiru kan akkamitti xiinxalu ture. Rakkina amma ta'aa jiru kanaafis immoo furmaata akkamii kaa'u ture isa jedhu isaan gaafachuu barbaadetan kana hunda jedha. Poointii tokko dabaluun barbaada. Guutummaa eegi isaaniitti hin dabarsiin dura. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti yeroo jalqabaadhaaf aboodaaf international recognition kan inni kenname amma. Qabsoon keenya waggaa half century ta'eera. International community'n akka partner in peace in the Horn of Africa fudhatanii kan isaan itti dhiyaatanii as an agent in peace negotiation kan isaan approach gochuu jalqaban amma. Yeroo biraa as part of the assemblage kan isaan affeeraman malee as an real partner in peace jedhamee recognizing godhamu ture. Yeroo amma kana keessadha jirra. Utoo obbo Damiseen jiraatanii haala kana hunda akkamitti xiinxaluu. Rakkina furamaa jiru burjaajii immoo diiyaaspooraa keessatti mul'ataa jiru kanaaf furmaata akkamii kaa'u ture isa jedhu jechuun barbaada. Paanalistii nama biraa qabna turre akka carraa ta'e isin jiran natti fakkaataa jiru. Tole. Okay. Abbaa qalbiidhaan hin jalqabaa isaa booda isaan. Koreen sagantaa kana qopheessitan carraa kana naalachuu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Galatoomaa Waaqayyo isin eebbisuun jedha. Haalarraa Oromiyaa keessa jiru obbo Damiseen utuu lubbuudhaan jiraate akkamitti ilaalaa yaaddoon isaa maali kan hirriba isa dhorku maali waan har'aa biyya Oromoo keessatti ta'aa jiruu fi maaltu isa yaaddessa isa jedhu tunaa kenname isa kana tilmaamuu koo yookaan immoo akkasitti ilaala jedhee dubbachuu koo fuulduraa giddugaleessi amantii siyaasaa obbo Damiseen siyaasa Oromoo keessatti qabu giddugaleessi amantii siyaasaa obbo Damiseen hordofaa ture maali isa jedhutu kun barbaada akka nama yeroo dheeraa wajjin jiraateetti. Obbo Damiseen bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatti amana. Yoomiyyuu kanarraa adda ta'ee hin beeku. Jaarmaa obbo Damiseen keessa ture keessatti yaadi adda addaa wal falmisiisaan haa jiraatu iyyuu malee deemaa haa turu iyyuu malee core belief hundeen giddugaleessi amantii siyaasaa obbo Damisee bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa ture. Waggaa dheeraa wajjin jiraadhe keessatti kana kan inni irraa hubadhe. Akkamiin dhufa bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akkamiin dhufa jedhee furmaati inni itti amanu qabsoo hidhannootiin jedhan. Obbo Damiseen kun hundinuu kan inni dhufuu danda'u qabsoo hidhannootiin dhugooma kan jedhu amana. Obbo Damiseen akka nama tokkootti akka nama siyaasaa Oromoo tokkootti ofii isaatii meeshaa qabatee bosona hin seenne. Haa ta'u malee waraana keessa ture yeroo
yeroo gabaabaadhaaf waraana Itoophiyaa keessa tureera. Ofiisaatiin qawwee qabatee bosona hin seenne carraa sana hin arganne. Garuu dammaqinsi inni uummata Oromoof godhe seera biyyattii da'oo godhachuudhaan dantaa Oromoof hojjechuu keessatti qooda gurguddaa gumaacha gurguddaa godhee jira. Yeroo ce'umsaa sana akkuma sila dubbatamaa ture obbo Damseen mootummaa ce'umsaa keessa ture paarlaamaa barcuma tokko qaba ture. Kan isin dhibu obbo Damseen paarlaamaa keessa yeroo dheeraa walgahii sana yeroo inni itti achi keessatti hirmaate baay'ee xiqqoodha. Eessa jira jettanii uummata keessa jira obbo Damseen. Uummata keessa deemee dadammaqsuu, kakaasuu, sossoosuu sagalee cimaa humna cimaa ture obbo Damseen uummata ijaaruu irratti, uummata dammaqsuu irratti, uummata kakaasuu irratti sagalee cimaa ture. Kanaafuu inni hin teenye paarlaamaa keessa ala jira, alaa hojjeta. Gaaf tokko nama hin beektu Girmaa Alamuu nama jedhanii dana ture ATEC keessa hojjetaa ture. Girmaa Alamuu akka dingataa biyya dhaqeetu obbo Damsee wajjinii gara Aqaaqii kana deemu nama kakaasuuf. Gara Aqaaqii kana deemanii utuu deemaa jiranii waraanni wayyaanee hin dabartanii jedhanii karaatti cufan. Alamuun waan addanaa deeme akka waan ta'u baay'ee isaa beekaan jiru. Innaan akkamittiin jirattiin kun karaa nutti cufti bala'u jedhe mee gurbaatiin beektu jirattii kana mee callisi hinuma dabarraa akkuma filattuun dabarraati callisiitti jedha obbo Damseen. Maaliif obbo Damseen bakka inni dhaqutti waan tokko akka inni ibidda qabsiisee deemu waan beekaniif warri wayyaanee bakka inni itti deemu cufatti karaatti cufu turan. Booddee achumatti gullalleetti bilbilanii kun akkas qawwee nutti qabanii karaa nutti cufanii uummanni immoo walitti qabamee eegaa ture. Innaa gullalleetti bilbilanii akkuma fedhetti darbanii dhaqanii uummata sana kakaasanii deebi'anii. Egaa kana kan isaan godhanii fi namichi sagalee akkamii akka inni qabu sirriitti waan beekanii fi bakka inni itti deeme cufatti hordofaa turan. Yeroo abaawoon mootummaa keessaa ba'u obbo Damseen hin turre wallaansaaf ba'eedha. Utuu akkasittiin hin baane ta'e carraan obbo Damsee argatu carraadhuma nadhii gammadaa argate ta'a ture. Garuu gaarummaan isaa inni wallaansaaf jedhee baheera yeroo balaan sun hundi dhaqqabe ala jira jechuudha. Egaa amma giddugaleessa Oromiyaa kana keessatti bakka obbo Damseen hin geenye jiru. Dhaqee uummata dammaqsuudhaan iddoo konyaa hundumaa ga'eera obbo Damseen. Tarii har'a bakki itti qabsoon hidhannoo jabaatee jiru keessaa tokko giddugaleessa Oromiyaati. Tarii sanyii obbo Damseen achitti facaase laata? Gaaffii jedhutu mataa kootti dhufan tokko tokko. Maaliif uummata sana akka inni ijoollee isaanii ijoollee jajjaboo lafaa kaatu kan akka isaan dammaqsanii isaanis waraana ta'anii isaan immoo ijoollee isaanii kan akka isaan kaafar godhan dammaqinsa gammaqinsa guddaa laateera naannoo sanatti obbo Damseen.
tarii waan inni facaase ta'a. Jabinni har'a giddu galeessa Oromiyaa keessatti karaa waraana bilisummaa Oromootiin arginu. Kana jedheetan yaada. Kan biraan akkuma sila jedhamee obbo Damiseen haa hirmaatu iyyuu malee mootummaa Oromiyaa keessatti mootummaa Itoophiyaa keessatti haa hirmaatu iyyuu malee yeroo baay'ee kan inni hojjechaa ture karaatti waraana jajjabeessanidha harka lafa jalaatiin. Raadikaaliidha ittiin jedhu waayilli isaa baay'een isaanii raadikaaliidha acha keessaa ittiin jedhu. Maaliif caalaattuu Oromoon kan inni bilisummaa bahu karaa qabsoo hidhannootiin waan jedhuuf. Ergan kana jedhee booda haalaarraa Oromiyaa keessatti mul'achaa jiruu fi maali yaaddoon obbo Damiseetu jiraate maali yaadda maal kan isa jeequ maali kan isa hirriba dhorku isa jedhu gimmitiin maaniin jedha. Akkuma sila jenne akkuma sila jechuu yaalee bilisummaa Oromiyaatti amanaa bara walabummaa Oromiyaatti amanaa kun argamuu dhabuunsaa isaaf ammayyuu waan nagaasa dhuunfatti fakkaata. Kan biraan har'a amma akka sila Dooktar Gammachuun jedhee maaltu ta'aa jira biyya Oromiyaa keessatti isa jedhu dura humna tokko duwwaadhaan Oromoon kan inni miidhamaa ture. Har'a gara humna afurii moo humna shaniitu jira kan Oromoo irratti bobba'ee Oromoo ajjeesaa jiru. Inni jalqabaa mootummaatu beekamaadha. Mootummaan kun sistemaatikali Oromoo ajjeesaa jira. Kan nama gaddisiisu mootummaan kun mootummaa Oromiyaati jedhamee du'ii fi ajjeechaa fi ari'atamni buqqa'uun yeroo wayyaanee ture illee kan hin ta'in har'a ta'aa jira. Qabatamaadhaan lafa isaa irratti jechuudha. Humni arfan isiniin jedhe kun tokko mootummaadha. Lammaffaa akkuma sila Dooktar Gammachuun kaasee warra dargaggoo Amaaraa kana maal ittiin jedhan maqaa ishee faannoo ittiin jedhan kanaanii uummanni keenya bal'inaan buqqa'aa jira keessattuu gara Western Oromiyaa. Central Oromiyaa kana keessatti uummanni kun buqqa'aa jira. Sadaffaa beelaan dhumaa jira. Beelli fixaa jira amma gidduu kana waan walloo keessatti ta'aa jiru akkamitti akka namni dhumaa jiru hongeedhaan akka dhumaa jiru hundi keenya guyyaa guyyaadhaan waan dhageenyu. Kan biraani seerri hin jiru biyya sana keessa already. Shiftaatu jira. Bahanii uummanni Oromoo bahee galuu dadhabee jira. Eenyu akka isa ajjeesu eenyu akka ajjeesu haala hin beekne keessa jira uummanni sun. Magaalaa keessatti fooqeen ijaaramaa jira hin argama yes. Magaalaa keessatti muka dhaabaa jiru. Magaalaa keessatti karaa tolchaa jiru abaaboo dhaabaa jiru. Baadiyyaa keessa garuu namni nagaadhaan bahee galuudhaa fi gaaffii guddaa jala jira. Seerri hin jiru biyyicha keessa. Yoo duute abbaatti mattu hin qabdu. Akkasittiiniti dhumaa jira uummanni suni. Obbo Damiseen utuu kana argee maal jedha maaltu akkamitti ilaala laata isa jedhu caalaayyuu isa aarsaa kan inni kanaan dura argaa ture caalaa diinni itti baay'atee uummanni Oromoo akkasittiin gidiraa guddaa keessa seenuu isaatii fi hedduu aara jedheen amanaa. Irraa dubbachuudhaaf namoonni isaa jalqaba irraa beekan qabsaa'onni akka hiriyoonni isaa hedduun waa'ee isaa dubbatanii jiranii.
deebisanii waan daldamisanii nama akkamii jaalli kun nama cimaadha, goota cimaadha. Nama guddaa Oromoo qabdee keessaa tokko. Nama akka malee isaa jaalatu. Nama waan hunda saba isaatiif godhee saba kana bilisoomsuu barbaadu ture. Yeroo hunda yeroo nu keessatti halkanii guyyaa waa'ee saba isa yaadata. Nama waan qabu hundaan saba kana liguu barbaadu. Oromoo hedduu jaalatu. Qabsoo adda bilisummaa Oromootiin beekamaa turte keessattis jalqabarraa waan keessa tureef nama qooda guddaa kafalee wareega qaalii kafalee mana hidhaa keessattis waggaa 12 ol haatumamaa ture. Sun hundi osoo akka fudhachiisin jaalladhu akkuma mana hidhaa qabee namaas qabsumatti deebi'ee jaallatamisee nama guddaadhaa garuu nama uummanni Oromoo humaa irraan baratin. Yaada guddaa inni qabu humaa carraa argatee uummata barsiisuu hin dandeenye. Mana durattis jaangaa'ee qarraa giddugala Oromiyaa kana naannoo jalduutii fi maal wanni gindabaradii fi jalduu hunda keessatti bobba'ee akkatti inni hawaasa dammaqsaa ture egaa viidiyoo isaatis arguun ooltanii. Uumama boleettii dura dubbate sanii hedduu giddugala Oromiyaa keessatti jaallatamisee nama dhageettii guddaa qabuu fi nama qabsoo gurguddoo naannoo sanitti godhe hawaasa naannoo sanillee kakaasuu keessatti nama shoora guddaa taphate jechaadha. Nama guddaadha dhabde Oromooni. Namni kuni waan silaa yaade waan hedduu mataa isaa keessaa qabu osoo uummataaf hin dabarsin waliin dabre jechaadha. Jaallatamiseen yeroo hedduu waan inni kaasu hariiroo naftanyaa fi Oromoo hedduu turte gadi fageenyaan akka gaariitti waan hubatuuf I think qabsoo keessatti faa'iluma isaarraa dhaale qabsoo kana jalqaba Macaa fi Tuulama guuramurraa eegalee nama waan kana keessa tureef hariiroo naftanyaa fi Oromoo jidduu jirtu waa hammeenya naftanyaa gadi fageenyaan waan beekuuf jecha yeroo hunda akkaataa naftanyoonni Oromiyaa fi ummatoota kibbaa kana akkatti ilaalan irratti የገባር መሬት ከጂው yeroo hedduu dubbachaa ture akkatti jarri ilaaltu የገባር መሬት kanarratti dandeettii guddaa qabaachaa ture yeroo osoo waan kana miidiyaaleedhaan akka gaariitti ibsee hawaasan barsiisin yeroo haala keessa turre egaa hundi keenya walumaan beeyna inni hundinuu dhimma sabaarra dhimma gartuu Eeggatee leellisutti miidiyaan Oromoo hundi kanarratti bobba'ee wantoota gurguddaa akkanaa kana nama muuxannoo cimtuu fi barumsa guddaa qabu kanaaf carraan iddoo hin kennamne waa'ee የገባር መሬት kana Jaallatamiseen osoo waan kana dubbachuudhaaf barsiisuudhaaf miidiyaa barbaadu. Lammaffaa egaa haala dhukkubsa mudatanii dadhabinsi hamaan irra gahee meeshaa ammayyaa kana kompiitaraa fi waan adda addaallee akka dhimma bahuu hin dandeenye. Yeroo hedduu yeroo haasofsiisnu alaala teenyee yookiin immoo ollaasaa yaadnee akka gargaaran goonee hamma xiqqoo gaa inni sagalee dhageessullee waa guddaa turree garuu beekumsa guddaadhaa fi barumsa guddaadhaa wajji dabree nama Oromoo dhaabbatee isa guddaadhaan jaha. Waan amma deemaa jiru kan osoo gartee wanni amma deemaa jiru kun akkuma sabboontota Oromoo hunda garii aarsaa jirtu, garii anaannachiisaa jirtu, akkasumatti isaas anaannachiifti. Injifannoo argamettis ni gammada, balaa hamaa kanattis ni gadda. Kun egaa waanuma inninis akkuma keenyatti haala fayyuun qaba gama kiyyaanii. Jaallatamiseen kana qofaa miti. Siyaasaa waa'ee toora siyaasaa qofa irratti miti. Kan uummata Oromootiif wareega qaalii kafalee gargaaree jireenya hawaasaattis jijjiiruudhaaf hedduu tattaafatee bakkoota Oromoo qubsiisuu irratti mirga isaanii falmuuf irratti
akkaataa isaan biyya ambaa keessa qubatanii jireenya isaanii illee itti wayyeeffatan irratti wajjin gargaaraa ture. Ani waliin hojjedhetti jaallatamiseen ifkennaadha. Baadhiffatti nama kanaaf if kenne nama waan qabu dandeettis maallaqaas humnas waan hundaa'u waan rabbi isaaf gumaache waan rabbi isaaf kenne takka saba kanarraa achi kaayachuun barbaanne ta'uu isaatiin argee yeroo hedduu yeroon hojii jaarmaa keessatti rakkoon adda addaa argattee isattiin bilbilaa jaallatamisee akkana nu mudate maal goona oguu battalumatti nama furmaata naalaatu ture yeroo sanitti hedduu qabsaa'ota Oromoo keessaa nama guddaadha. Nama dandeettii guddaa qabu. Fayyaa isaatu hayyaminiif malee nama guddaa hojjechuudhaaf fedhii guddaa qabu. Nama bosonallee seenee qawwee kaasuudhaaf qabu ture jaallatamiseen. Kan nama gaddisiisu garuu haala inni itti barreessan hedduu nama gaddisiisa. Waan amma rakkina amma keessa galu kana ani Oromoon dhaabbatee iflaaluu qabaa fayyuun gama kiyyaanii gaaddisa tokko dhabne gaaddisa harkitoota keenya jalatti walitti qabnu dhabne qabsaa'ota keenya jalatti walitti qabnu dhabne qabsaa'onni ciccimoon akka jaallatamisee kuni akkaataa isaan itti dabran qophaasa keessatti yeroo akkasitti isaan kun dabarte arginu hedduu nama gaddisiisa jechaadha. Isa qofaa miti qabsaa'ota hedduudha. Qabsaa'ota hedduudha. Kan qabsoo uummata Oromoo keessatti wareega qaqqaalii kafale. Baay'ee irratti kophaa hafanii kophaa isaanii jireenyi kophaa isaa mudatee haala jaallatamiseen dabre kanaan dabran hedduu akkuma hin dandeenyu. Duuba egaa haala kan dubbiin Oromoodhaa rakkuunis numaa furmaannis akkuma keenya jira jechuun qaba. Yoo akka sabaatti waliin dhaabbanne malee yoo akka sabaatti gootota keenyaa fi hayyoota keenya kabajnee jiraachifne malee haalli amma keessa gammadaa fi fuula keenya dura jiru ulfaataa ta'uuf deema. Xumure nama irraan jira. Gootota akka jaallatamisee kana fa'aa warra sabaaf if kenne, warra gantummaa hin qabne, warra firummaa hin qabne, Oromoo malee firummaa hin qabne, gantummaa hin beekne kana akka fakkeenyaa fudhannee haala har'a keessa gallee jirru kana keessa sabaa kanaa baasuu qabna. Kanaaf ammoo eega marii ta'e jechumaaf hin jaa. Kanaaf ammoo ani gama kiyyaa kan hin jiru Oromoon taa'ee mari'achuu qaba. Oromoon Oromoo caalu hin jiru. Hundi keenya akka dhala Oromootti saba kanaaf falmuudhaaf mirga qabna waan ta'eef garuu wal nu barbaachisa waan ta'eef rakkoo hamaa keessa gallee jirra. Feelarii hamaatu nu mudate kana keessaa ammoo korri sabaa Oromoo guddaan tokko yaa'iin Oromoo guddaan tokko taa'ee waan keessa dabarre keessa jirru gamaggamne haala keessaa akka itti baanu furmaata soquu qabna kajuun qaba. Kan akka jaallatamisee yaadachuu keenyaaf isinis sagantaa kana qopheesse hedduu galatooma. Jaala guddaa, jaala kabajaa, jaala wareega qaalii kafalee yaadannee. Baay'ee keessanirra yeroo muraasaaf hin obbodamisee beeka jedhee yaada garuu amman isaan argetti isa dhugaa dubbachuudhaaf analytically sharpii turan. Akkaataa isaaniitti haala jiru tokkotti interpret godhanii baay'ee na dhiba ture isa dhugaadha godhu. Keessumaa obbodamisee duukaa haasonaan ammam political history Itoophiyaa yeroo ammaa irratti ammam akka inni dhiibbaa qabu. Akkaataa Itoophiyaan itti ijaaramte Oromoo ammam akka inni alagaa godhu ifatti namatti agarsiisu. Analytical capacity isaanii kun baay'ee na dhiba ture dhugaa dubbachuudhaaf. Jaalawwan sila kana jedhaadha kan isaan turanii sirna mootummaan kun sirna akkasiitti hin jennu political history Itoophiyaa Oromoo alagaa jaalu. Oromoo uummata tokko biyya sana keessa jirtutti tun taane akka alagaatti, akka ormaatti, akka dhufti iddoo biraadhaa dhufee tokkotti ilaalama. So anaaf akkaataa sanatti history understand godhan baay'ee na dhiba. Lammaffaan honnee isaaniirraa bilisummaa fi walabummaa Oromoo fi Oromiyaatti amanu. Amman isaan duukaa haasa'ee argetti, amman jaalawwan isaan beekanirraa dhagayetti
bilisummaa fi birmadummaa fi walabummaa Oromoo fi Oromiyaa irratti yeroo hunda jala muranii kan isaan haasa'an. Akkamitti kana bira gahamaa irratti waraanni bakka filannoon biraa hin jirretti waraanaan ta'uusaa itti amanu turani waan isaan irraa hubadhe tokko. So isadha kan jaalawwanis ammarra deebanii kaasanii yeroo keessan kana caalaa fudhadhee bal'inaan haasa'uun sin amaasu ani asumarratti hin dhaaba baay'ee. Guyyaa har'aa kan qopheessee galatoomaa jechuu barbaada. Wanni an asirratti jechuu barbaadu waanuma gabaabduu tokko hin dhaga'ama. Okay. Namoota obbo Damiseen gargaaran keessaa tokko anaadha. Gargaaramuu duwwaa odoon ta'in obbo Damiseellee wajjin ta'ee haga humna kiyyaa fi beekumsi kiyyaa baqattoota gargaaruu irratti hirmaachaa ture. Waan hedduu obbo Damisee wajjin biraa baradhe sun duwwaa odoon ta'in legasiin obbo Damisee kun akka itti fufuu danda'u maal godhamuu qabaa jennee achirratti organizaashiniin tokko akka dhaabbatu yaalii goonee turre. Organizaashiniin kun immoo yoo dhaabbatu obbo Damiseen quub qabanii isaan wajjin immoo mari'anneeti Sarda Refugee Settlement Foundation organizaashiniin jedhu tokko dhaabbateera. Registered ta'eera. Unfortunately waan hojjechuu qabu hin hojjenne. Amma immoo guyyaa akkas obbo Damisee itti qaabannu kanatti obbo Mararaallee wajjin duraan diqoo haasa'ee ture. Legasii isaanii itti fufsiisuu fi dhaaba kana deebisnee akkaataa itti sochoosuu dandeenyu community wajjin mari'achiisuun barbaachisaadha. Har'a waan mari'annuu miti garuu akka qubanuu qabaatanii egerii sochoosuu dandeenyu. Information kan isanii kennuu barbaadeeti galatooma. Waan tokko obbo Damiseen nama addaati hoggaa jedhamu wanna tokko yaadan. Amma yeroo dhumaa kana Saint Michael Hospital yeroo achitti wal arginu sani taa'aan ture. Alasan guyyaa 3-4 haa ta'u yeroo dheeran achitti dabarsaa ture. Waan an hubadhe tokko otoo hin kaasin hafuun sirrii waan natti fakkaataniif. Namoonni achi dhufanii namoota akkamii akka ta'an keessaa tokko ijoolleen haaf 50% kan obbo Damiseedhaaf ijoollee ta'anii 50% dhaloota obbo Damisee kan akka keenyaatti isaaf hangafa kan ta'anillee argine achitti. Garuu ani wanni tokko wanni nu hubadhu dhaloota sadiin namni walqixxee jaalatamu nama akkana argeen beeku. He is a rare species. Obbo Abbabaa Caalatis kaasaa ture obbo Damisee nama addaati jechaa ture. Obbo Daamtoo Chakkoolii fi Gannat hoggaa dhufan mucayyoo isaanii takka wajjin dhufanii mucayyoo isaanii maqaan ishii Hawwiidha naan jedhanii ijoollee gaafa daa'imummaa isaanii argeera ammana guddatanii argineen ture. Amma Hawwiin jarumaa wajjin achi deddeebi'aa turte gaafa dhumaa kana booda hospitaala kana seentan jedhanii hoggaa nu gaggeessanii Hawwiin mucayyoo biraa takkaa wajjin dhufte. Mucayyoon ishii wajjin dhufte tuni obboleettii Hawwii natti fakkaatte. Akka ishiin obboleettii qabdu nan beeka. Tuni obboleettii teeteenaan lakkii obboleettii xiyyaa miti ishiin maqaan ishii Hawwiidha naan jedhe. Achumaan mucayyoon haaraa dhufte suni eeyyee maqaan kiyya Hawwiidha ani Hawwii Dinqaan jedhama. Wannin Hawwii Dinqaa jedhamuuf Argaa Dinqaa akaakayyuu kiyya. Abbaa kiyyaa wajjin biyya kana jiraannaa
obbo Damisseedhaan baay'ee wal beekna walitti dhiyaannaa naan jettu. Dubbiin isinii gabaabsa. Obbo Argaa Dinqaa fi obbo Hojjetaa Fayyisaa wajjiniin mana hidhaa turre. Hangafa obbo Damisseeti jechuudha. Hojjetaa Fayyisaa obbo Damisseedhaaf akka abbaa ta'uu danda'u. Intalti obbo Hojjetaa Fayyisaa Almaaz Hojjetaa kan jedhamtu Washington DC jiraachaa turte amma biyyatti deebiteedhanii biyya kanatti deddeebitee obbo Damisseedha. Waan ishiin godhaa turte amma himni waan fixuu hin dandeenyeef hin kaasu garuu gabaabsuudhumaa fi siree isaa moofaa baaftee gatteetti siree haaraa soofaa isaa moofaa baaftee gattee soofaa haaraa kompiitara isaa moofaa baaftee gattee kompiitara haaraa bittee fi deemti. Amma gaa obbo Argaa Dinqaatii fi obbo Hojjetaa Fayyisaa hangafa isaatii baay'ee irra hin deebinu waa'ee obbo Hojjetaa Fayyisaa obbo Damisseen yeroo hunda kaasaa ture eessatu na qara eessatu na barsiise jechaa ture. Argaa Dinqaa jechuun hangafa isaati jechuudha. Jarri warri hangafa isaa isa jaalataa. Almaaz Hojjetaa kun akkuma isiniin jedhe ijoolleedhaan hoggaa wal dubbisan argeera. Nan gabaabsaa. Abbaan Gannati Nadhaa Bantii jedhamu hamma isaan walitti dhiyaatan nan beeka. Kabaja guddaa qabuuf. Gannat Nadhaa, Likkee Nadhaa, jarri kun isaaf akka first family ta'anii guyyaa guyyaadhaan jireenya isaa duukaa bu'aa turanii kanaan dura isinitti himeera. Ijoolleen adde Gannat kunoo hiriyaa isaaniitiin fidanii guyyaa guyyaadhaan dhufanii gaafachaa turan. Ijoolleen adde Likkee hospitaala sana amman turetti guyyaa guyyaadhaan ijoolleen lamaanuu achi turan. Maal jetta jettanii dhaloota sadi dhaloota hangafa isaa dhaloota isaa jechuun anas itti dabalatee adde Gannat Nadhaa adde Likkee Nadhaa Daamtoo Chokkol warra baay'ee obbo Faqaaduu Faasaas keessa jiru. Ijoollee keenya baay'ina hammasiitiin achi deddeebi'anii gaafachaa turuu arguun kooyi. Warri haala har'aa kana qopheessitanii yaadannoo obbo Damisseef qopheessitanii dhugaan isiniin jedhaa galanni keessanii baay'ee guddoodha. Obbo Damisseen jiruuf jireenya isaanii guutuu uummata isaaniitii fi biyya isaaniitiif jiraatanii haa ta'u malee amma obboleessi keenya Ambasseen amma nutti himetti nama isaaniif aanaa ta'ee baay'een keenya hin beeknu. Obbo Damissee akka nama tokkootti beekna, nama tokko akka garuu akka nama hundaatti. Nama hundaa yommuu jedhu maal jechuu kooti? Nama tokko nama akka namaatti jaalatu, Oromoo akka sabaatti kan jaalatu, bilisummaa Oromiyaa nama hawwu, nama guddaa tokko obbo Damisseen. Obbo Damissee ani biyya kanatti wal agarree wal hin beeknu. Eessuma isaanii fira isaanii kan immoo obbo Fayyisaa isaan nama kaase kana biyya Sudaan turanii ani biyya Sudaan ture isaan hin qaqqabne isaan biyyatti galanii obbo Damisseen seenaa dheeraa qabu. Dhugaan isiniin jedhaa ani carraa guddaan argadhe obbo Damissee fa'aa wajjiniin walitti dhufnaa mana isaanii naqaa waliin haasofnaa waa'ee dhimma keenyaa waa'ee dhimma saba keenyaa yeroo hundaa quuqamanii bishinaan dubbatu namoonni hundi wajjin turanis har'a bara kana kanattis haasa'ameera. Wanti baay'een hafe hin jiru. Wanuma tokko duwwaan jechuu barbaada ani. Innan jechuu barbaadu tokko akka nama guddaa tokkotti akka jiruuf jireenya isaanii nama hunda tuqetti har'a manni kun bifa kanaan mul'achuun isaa baay'ee na gaddisiisa. Firoota koo baay'een gadda. Kun maal natti mul'isee laafina keenya natti mul'isa. Baqataan biyya kana dhufe namni karaa isaanii hin dabarre. Hawaasa kana keessatti namni obbo Damissee fa'aa hin beekne baay'een turre kuni baay'ee itti yaaduu qabna. Dhibbuu obbo Damisseen qabaachaa ture yaaddoo obbo Damisseen qabaachaa ture namummaa obbo Damisseen qabaachaa ture baay'een keenya quban qabnu jechuudha. Kanaafuu dhaamsa dhaammachuu barbaadu maa inni gaafa asii gallu waa'ee kana haa haasofnu. Waa'een saba keenyaa, waa'een dhimma uummata keenyaa nama tokko irratti dhaabbatamoo nama lama irratti dhaabbatamoo hunda keenyatti itti gaafatama kan jennu ufaa gaafannu obboleeyyan koo. Waan tokko hunda balee jechuu barbaada waan nama duwwaa jedheen isaan baay'ee naasuu. Obbo Damisseen fa'aa ijaarmaa adda bilisummaa Oromoo keessa turanii
qooda guddaa qabanii qooda isaanii obboleessan jaalloon isaanii hundi isaanii amma haasa'aa turan ammallee namoonni baay'een haasa'uudhaaf deeman. Gaafa mootummaa nama jijjiirame kun gaafa biyyatti galuudhaaf deemaniin carraa obbo Damisee feetti deemee bira dhaqee tan dhaamsatti dhaammadhe isaanii biyya galuudhaaf deemu. Obbo Damisee isinarra dulloomtaniittu namoonni jaarmaa kana geggeessaa jirtan baay'ooleen keessan manguddoodha. Har'a biyya keessaa qeerroof qarree jira. Dargaggoo dammaqantu jira. Shaggar keessa taa'uu dhiisaati gaafa wal agartan rakkina wal gidduutti qabdan sana hunda dhiisaati wal fudhaati magaalaa keessaa gadi ba'a. Ala dhaqaati. Hora guddaa tokko godha. Qabsoo kana dhaloota haaraatti nuu dabarsaa jedheetanii obbo Damisee kadhadhee amma humna kootti galaallee galaasee fi dhaamsatti dhaammadhee biyyatti galan. Obbo Damisee biyya keessa dhaqanii amma turanis turanii ka'anii deebi'anii gaafa san dhufanii maaliin dhufu jedheen jarjartiin eegaa ture. Wannan ni dhaammadhe akka hin taane quban qaba maaliif waan adda addaa ta'aa ture oduun deemaa jira quba qabaachaan ture. Wanni sun hin taane garuu afaan isaan irraa dhaga'uun irra tureen biyyaa dhufanii mana obboleessa koo mana Abdii Dambalaatti wal agarree obbo Damisee wajjin Abdii Dambalaa hirbaatan waamee achitti wal agarree baga nagaan dhuftan obbo Damisee dhaamsa koo eessaan naa geessanii jedheen yaa abbaa fardaa jedhan. Yaa abbaa fardaa jecha Oromootu jira makmaaksa sana hin makmaakuu naan jedhan. Isa sana makmaakuun barbaadu ani maaliif dubartoota gidduu jiran dhiironni gidduu jiran isa makmaaksa sana makmaaksa jabaa ture kan isaan makmaakan. Obbo Damiseen nama akkasiiti. Haalli sun mijaa'uu didee asitti haa deebi'an malee obbo Damiseen nama bilisummaa Oromootti amanan kutataa akkuma duraan dursanii obboleewwan keenya dubbatanii bilisummaan Oromoo qawwee duwwaadhaan dhufa jedhee nama amana obbo Damiseen. Kanarraan kan ka'e har'a waraanni bilisummaa Oromoo daggala keessaa kufee kuffisaa jiru namoonni baay'een keessan quba hin qabdan obbo Damiseen akkamitti waraana kana gargaaraa nama turanidha. Anaa dhugaa isinitti hima. Obbo Damiseen amma guyyaan lubbuun isaanii dabartutti baatiitti waraana kanaaf baasii baasaa turanii yeroo tinnisni jirullee tinnis baasaa turanii abbaa fardaa yoo quba qabaatte yeroo sanatti bananiitu nagaafatu turan obbo Damiseen faa. Obbo Damiseen faa qabsoo har'a deemaa jiruuf nama gumaachaa wal turan. Obbo Damiseen seenaa dheengaddaa miti seenaa har'aati. Har'a nu gidduu jiraachuu haa baatan malee. Obboleeyyan kee obboleettawwan kee waan si yaadachiisu maali? Uummanni keenya har'allee dhumuu jira, buqqa'uu jira, sinitti himameera guyyaadhaa gara guyyaatti miidiyaadhaan dhaggeeffachuu jirtan. Carraa argattanii biyya alaatti baataniitu ala kana keessa jirra hundi keenya iyyuu. Garuu qooda qabna. Uummata keenya dhumuu jira, Oromiyaan yoomiyyuu caalaa manca'uutti jira. Walaa quba haa qabaannu. Gara hawaasaatti dhiyaadhaa. Dargaggoowwan warri dhiyootti dhuftanii maaloo gara hawaasaatti koottaa manguddoonnis warra akka koo dulloomtanii haa haasofnu waa'een dhimma uummata keenyaa nu gashuu qaba. Waan obbo Damiseen faa itti dadhabanii utuu ija hin argin darbanii aniif isin baranuu jiru keessatti akka inni mirkanaa'ee Oromiyaa biyya jedhamtu akka jiraattu Oromoon hiriira jalaa akka bahu quuqamtiin sun nutti dhagahuun ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha obboleeyyan. Hadageettu isanin tursu kana gamma dubbatamee baay'ee guddaadha. Waan obbo Damisee namu dubbadha yoodhaan waan dubbatu namu baay'ee qaba. Kanaafuu yeroo waliin deemuu fi waan gamma dubbatame tokkooyyuu hin dubbadhu. Waan gamman dubbatinii fi waan gamman dubbatamin tokkoo fi waan dubbatame tokko kan jabeesse waan qabuuf ka'ee yaada lamatu qaba. Kan jalqabaa isiniin namni arra guyyaarra dhuftan kan sanyiin obbo Damiseen facaase isanti dhagaameetu dhuftanii galata guddaa qabdan. Walti dhufuun keen kan guyyaarraa sanyii gaarii obbo Damiseen facaase. Namni tokko adoo jiru du'aa, namni tokko nama adoo jiru du'ee jira. Tokko ammoo adoo wareegamee du'ee gubbaa kan jiraachuu baatellee kan maqaan isaa hin doonetti jira. Arra maqaa obbo Damiseetiin walitti dhufuun kennaa akka inni jirgarsiisa. Akka inni jirgarsiisa. Kanaafuu
warri akka obbo Demisee waan akka inni waan gaarii fi waan addaa waan yuunuk ta'e hojjechaa ture warri waan gaarii hojjechuu jirtan namni har'a dosan jirtan usan yaasa'ullee baatu borii yaadatamtan kan irra fakkeen tokko fudhachuu qabnaa jechuudha. Obbo Demisee nama doo fooniin jidduu keenya jiraachuullee baatee hojiin isaa gaariin sanyiin gaariin inni facaase yeroo hundumaa kan qabatamu tokko. Kana akka namni osoo lubbuu jiru namni du'e jiruu fi namni adoo du'ellee hojiin isaa jirtu akka isiin jirtu akka hubannu barbaadaaf ka'ee tokko kanaaf ka'ee kalammataa obboleessi keenya taarikuuni kaasee jira. Akkanaatti dhufnee yaadachuun waan tokko sanyiin immoo facaasetti jira. Sanyiin facaasu suni osoo inni duraanuu karaa seer qabeessaatiin faawundeeshinii akkasii dhaabuu baatee dhaabuu qabnu jennee yaaduu qabna. Inni adoo jiru ammoo sunis hojjetee jira, hojii jijjiiree jira, seer qabsiisee jira akka dhalooti bor dhufu irraatti karaa suniin hojjechuu danda'ullee sullee agaagasii hundumaa deemee jira. Kanaaf waan haaraa lafirra kaafnu miti. Kana jabeessinu. Sanyi inni facaase keessa tokko suni yoo sun jabeessine obbo Demisee hojii isaa yaayyuu irraa fuunee geessine jechuudha. Yoo sun tolchuu dadhabna ammoo waggaa walitti dhufneetiin yaadannu jennee walitti dhufuun keenya bu'aa hin qabu. Ana akka instituushinii sun jirtu kan dhaga'ee waan akkana tolchuu mallaa waan kan yaaduu qabnaa yoo guyyaa kan dhufne kan jedhu yoo haasa'u jira beerii obbo Demisee nu jalqabsiiseeti nama doo jiruuyyuu sanyii dhaloota facaase sun fuunee deemuu qabna kanumsanii dhaamaddaa horaa bulaa. Obbo Demisee waan gama isaa hojjete silaasittuu waliin agaru. Kanaan dura obbo Demisee gaafan ture dhaga'ee baru nagarii fayyisaa irraa hin bare. Reefu mana kanaa wacca malee nagarii fayyisaa waa baay'ee haasa waa obbo Demisee. Wanni inni an keessaa bare tokko keessa gaafa dargiidhaa jalqaba duraa gaafa dargii irratti qabamanii hidhaman booda nagariidhaa obbo Demiseedhaa akkasumatti illee saahiba isaanii tokko kan reefu Neezerlaand immoo Jarmanirraa dubbatu isa jii nama baay'ee kan waliin hidhan warri biraatis hedduu jira namoota waliin hidhan san keessaa warri Habashaadhaa saayikoolojikaalii amilee isaanii cabsaa turte gaalaan hin taamataalla wurqas ነው እንቀጠቅጣለን እንገላለን ትሞታለህ ጀዲቲ ሳይኮሎጂካሊ hedduu ciqaa turan obbo Demiseen warra saniif hin jilbiiffatiin keessaa tokko nagariidhaan natti hime isaan hedduu warri irraa hafe warri gariin ammoo kanuma ogguu 3 fi 4 mila keessa dabala dhangala'ee waa hunda diinaaf himaa ture jechuudha. Obbo Demiseen nama gara saniinis cimaadha nama jabaadha sanirraa hafeeti jedhee haa uummata Oromoodhaa akka inni biyya keessatti hidhaamee gargaaraa ture waliin dhageenyee jirra. Eega achi dhufee asitti nama gargaaraa ture maaliif? Obbo Demiseen kaayoo qaba kaayoon isaa bilisummaa uummata Oromooti. Jarana osoo saniif carraaquuti dabre obbo Demiseen nuti bilisoomne abbaa obbo Demiseen gaa karaa bilisummaa deemaa ture waaqayyoon nafsoo isaa fudhate amma nuti bilisoomne
akkuma warri gariin amma zamana kana jechaa jalqaban Oromoon bilisoome waan fedhu Oromoon asirratti bilisoome osoo jaanii kunuuti battee ajjeesaa jiranii batteen kan biraa beeka lakkoo har'a silaa obbo Damisseen jiraatee maaltu dhageeffama. Nuti warri as teenyu hun tufti warri ammas jiru maaltu nu dhaggeeffama. Dhugumaa bilisummaa saniif yaannaa mee dhagaa waan tokkoon isin himaa bara dirgiiti qotee bulaatu haasa'e. Dargiin maree laaraa shujeeti mataa dhugurarratti halkanii guyyaa lafti qotee bulaaf kenname lafti qotee bulaaf kenname jeetaa haasa'u. Bakka deemamu kanuma wanni haasa'u. Sanii qotee bulaan duba dhufee walgahii guddoo takka irratti argamanii jeneraalotaa fi maarree warri dargii kun cufti ni jira. Achi dhaabbatee mee dhagaa jette. Waa'ee maaksa horii tokko hime. Namaatu wal ga'e. Uummataatu wal ga'ee jee gandatti. Wayii qalachuu barbaadanii jee. Kana uummata achi wal ga'e saniif horii qaluudhaaf achi deemanii horii hedduu ture. Horii keessaa korma giricha tokko deemee qalanii jee. Qalaniiti achumatti gogaa asirraa fuudhanii foon bana geeffatan. Uummanni. Horii achi hafee deebaa dhufe. Dhuftaan maalirraa gaddooduu jalqaban. Cumaa silaa ogaanonni foon dhaqas malee cumaa wayii naqaa. Cumaa achuma dhangalaasanii deebanii horiin kaa deemaa dhufanii cumaa san gubbaa dhaabbatanii gaddooduu jalqaban. Akkasii wanni nyaatan jabduun silaa foonii namni fudhatee mana naqatee horiin ammoo gaa obboleessa isaa biraa qalaniiti hogguu dhufee horiin cuftitu cumaarraa gadoodu seenanii jara na waliin somnu dhagayaa je akka horii saniis hin taanuu je warra cumaarraa gadoodu warra foon naqataniis hin taanuu je nuti akka Oromootti wanti barbaannu bilisummaadha. Mareen laraashuun dachee duraanuu ta'edha. Wanti dachii sanii nu godhame jedhee gadooduuf hin jirtu horii san hin taanuu jedhe. Warra abbaa soobbanaa ol naqatee foon masaritti gabbadee ofirraa uffatu taanuu jedhe. Amma gaadhu biyya keessaa haalli tokko tokko akkas nama godhuu jira. Waan adda addaa takka takka hogguu jedhee itti nama agartee jaala. Anis dhaqee harkee. Haalli kanaa hunduma jijjiiramee numa jiraa jette. Waan bareedaa tokko mul'ata. Garuu galiin kan obbo Damisseenis karaa hamna deemaa tureef bilisummaa. Dhugatti wanti nuti barbaadnu yoo bilisummaa saniif kan hin falmadde taate akkuma batteeti akka Hacaaluu akka Abduu Jabbaar akka manguddoo Oromoodhaaf abbootii gadaa ijoollee dhiisi gaafarraa isaan hireessanii nu eeggatu. Namni meeqaan gaduu akka hin beeku. Abbaluu nama gosi jedha kumree gurraayee jedhee nama speeshaal namni akka faranjiiti. Inni nam Oromoo jennaan atiin Oromoo. Ati Islaam moo ati Kiristaan moo ati Booraa moo ati Haraar moo ati Shawaa moo ati maali Abbo Damisseen nama Oromummaa isaa gan hin beekne kanamti walii qabee gartee karaa nu baasan callaa tokkummaa tokko ta'an miti nama dhee gartee amurisa dabarse nam gartee uf jibbaatee ufii yaanu amma uummata Oromootiif yaadu Abbo Damisseen nam jaartiin qabu ijoolleen isaa ijoollee Oromooti gartee tanaaf inni gartee jiruu isaa nama Oromoo daballeessa tanaaf wanni yaadu qabnu maali waan tokko jedha tokkummaa wanni nu baasa tokkummaa callaa tokkummaa yoo tokko taane wanni nu hin dandeenye jirtu talbasa wanni jechuu fedhu gartee
waan wanni qopheessee karaa qophii irratti karaa komitii Oromootti qopheessan. Namni as jiru hundi namni komitii Oromooti. Nu aganaa miti aganaa jirra. Kanaaf biriis komitiin dhiyaadhaa paarsibeettaa speeshaalii ijoollee namni ijoollee amma namni ijoollee namni dardaa isaniif illee maraara amma akka duraa ta'e komitii filattee gartee namni akka dardara akka maraaraa kuni komitii dhiyaadhaa komitii jabeessa jaara. Gartee wanni Abu Damisee wanni inni lubbuu isaa eebee maal tokkuma Oromooti. Yoo tokko taanee bakka tokko geenna. Nama si jabaatetti biyya deemnee jabeessuu dandeenya. Kanaaf asii ajabaa nuti wal gulayaa nuti gartee wal dhageen nuti wal jaalan nuti. Kanaaf tokko taanee gartee uummata keenyaa bilisummaa sanis argamuu danda'a. Kanaaf warri as jiru komitii Oromoo as jirtuni tokko taanee komitii jabeessinu komitii nama kamaa Gabaasaa horii maqaa obbo Damiseetiin guurame isa nama isinii gabaasuuf adeema. Horiin karaa hawaasa Oromoo Kanadaadhaa guurame maqaa namaa dha'uu hin dhoofnu warruma jaarmaarraa waan dhufe waan maqaa dha'e irra darba kana naa hubadhaa. Abbaan diteelii barbaadu yeroo gara biraa argachuu danda'a hin jiru hundumti isaa namoonni horii kontiribiyuutii godhan. Karaa hawaasa Oromoodhaa birrii 27,000 fi saantima 27tu argame. Karaa Afooshaa Odaa Nabeedhaa doolaara Kanadaa 15,000 kan kenname. Karaa waldaa warra Wangeela Oromoodhaa Torontoo doolaara 10,000. Waliigala doolaarri Kanadaadhaa argame 52,000 fi saantima 27. Kuni kan karaa Kanadaadhaa argame. Booda walitti qabaasaan isinitti himaa. Horiin karaa USAdhaa doolaarri USAdhaa karaa obbo Zalaalem Asaffaa Nagaasaa guuramee kan ergame doolaara 8,700 fi 755. Karaa obbo Abdii Badhaadhaadhaa Kaalifoorniyaarraa obbo Abdii Badhaadhaa karaa isaa immoo guuramee fidee dhufe sumattuu daayirektii fidee dhufe gaafa sanaddana ture doolaara 4,300. Doolaara 100 namoota deeskii irra kaa'ee deemee abbaa maqaa isaallee hin katabne kan waliigala doolaara 13,000 fi 155 jechuudha US'n. Karaa Awurooppaadhaa immoo kan walitti guurame Ooroodha. Horiin isaa ammayyuu achuma jira. Maaliif horiin doolaarri kunii fi Ooroon kunii akka hin jijjiiramne olii gad jijjiiruun sababii horii gidduudha baay'ee nyaatuu fi horiin kun gara biyyaatti yoo barbaachise direct karuma sanaan akkuma jirutti yoo ergame wayya kan jedhuu fi asin dhufne achuma jiran achi jirus inni USC dhumaan jira kan akka quba qabaattanii Ooroon immoo 4,000 fi 484 saantima 40 jechuudha. So amma gara baasiittan isinii dhaqaa booda waliigala yookaan isa waliigalaan isinii hima. USC kana amma Googleedhaan ilaallee exchange yeroo ammaatiin gara Kanadaatti jijjiirree kan inni tootaalii ta'u kan goone USC'n 13,155 suni Kaneediyaanii 18,121 ta'aadha Google irraa ilaallee approximately perfectly ta'uu dhiisuu danda'a. Ooroon immoo isas yeroo akkasitti jijjiirree ilaallu gatii ammaatiin doolaarri Kanadaadhaa 6,500 fi 70 fi saantima 9 ta'a jechuudha. Baankii keessa kan jiru Kaneediyaaniin isa baasii isaa isinitti hima isa 52 sanarraa fi 36,678 ba'ee 15,300 fi 48 saantima 69 stiil baankii keessa jira jechuudha. Waliigala kana yeroo walitti daballu birrii 76,000 fi
776 argamee jechuudha. 776 saantima 76. Kanarraa kan ba'ee baasiin ba'ee mana fuulduraatii fi mana lafa itti qophiin qopheeffamee reeffi qophaa'ee 13,440 saantima 36 ba'e. Hoolii kireessuu fi gaafa sana qophii geggeessaa sana irratti hoolii sanaa fi birrii doolaara 5,000 ba'e. Tikeeta namoota reeffa fuudhanii biyya dhaqan geggeessuu fi nama 2 fi akkasuma baasii isaanii wanta tokko hoteelaa fi 6,938 ba'ee jechuudha. So waliigala baasiin ba'ee 36,678 saantima 31 jechuudha. So kana plus minus wanti kun hundumtuu isa baasii sana isa 76 irraa kaafnee amma waliigala horiin amma jira jedhamu akkuma hin jedhe jijjiirraan suni xiqqoo olis ka'uu malaa gadis bu'uu malaa 40,045 kana ta'a jechuudha. Amma lafi jiru. Kanaaf egaa warri kan hundumaa kontribuutii gootanii galatoomaa ulfaadhaa waan horiin kun irra oole immoo gara boodaatti karuma adda addaadhaa quba isin qabaachifamaa jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa. Galatoon. Obbo Qajeelaa kottu gaafma. Lakki kottu jimaallee siifin kan dillonsuu qabaatte. Gabaasa amma immoo isinii galchinu gabaasa mana isaa keessa isin maatii isaati beekuu qabdu. Mana isaa keessa nama 3 koree nama 3 jechuun nama 3 volontar goonee hojjetaa turre ana obbo Dajaneedha akkasumas obbo Daamxoo turre. Mana isaa hoggaa qulqulleessinu waan argine liistii goone liistii sanirratti mallatteessine harkaa qabnaa jechuudha kan nu sadanitu. Akka kana beektan barbaada. Liistii isaatis isiniifan dubbisa tokko tokkoon. Tokkoffaa maallaqa horii callaa argame kan jedhu 2,180 doolara Ameerikaati. 1,700 horii Kaanadaati, Canadian dollar. 807 qarshii Itoophiyaa moofaa kan biyya hoggaa fidanii dhufannatti fakkaata. 210 immoo waaleetii boorsaa isaanii keessa kan argame jechaadha. Dookumentiin mana isaaniitti argine baankii Oromiyaa kan ofirraa qabu hoggaa biyya turan hambaasanii 70 qarshii 70 kan ofirraa qabu baankii buuk jechuudha. Kireedit kaardii isaanii kan BMO qabaachuu isaanii fi baankii TD qabaachuu isaanii barreecha. Social insurance nambara isaanii argina. Citizenship kaardii isaanii argina. Paaspoortii isaanii kan haaroo argina. Old Canadian passport argina. Ethiopian passport argina. Landed paper argina. Lootorii 3 argina. Lootorii Obbo Damiseen lootorii jaalata. Lootorii 3 keessaa 2 achumatti ilaalletti humaan qabu. Tokko garuu wayii qaba. Inni sun amma ammaatee taas jira. Isaan hin geeddarre lootorichas